Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota jaalatamtoota chaanaalii kiyyaa kan biyya keessas kan biyya alaas akkam jirtan akkamiin sa'aatiif yeroo kana keessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa koodha galata waaqayyoo isinoo akkam jirtan isiniin jedha nagaan koo bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jecha har'as deebi'ee dhufeetan hin jira akkuma beekamu har'a mammaaksotaan qabadhee dhufe akkuma kutaa kutaadhaan waliin ilaalaa jirru har'a walitti deebinee isiniin jedha mammaaksota koo akkuma beekamu bakka duwwaa guutuudhaan kan waliin ilaallu ta'a turtii keessan hanga dhumaatti na faana taasisaa isiniin jedha. Ishii gaaffii kee tokkoffaan akkana jedha akkuma beekamu daashitti naa guutta waan ta'eef bakka adurreen hin jirretti daashiin cidha baatii jedha iddoo duwwaan isin eeggata. Ishii gaaffii lammaffaan akka ormaa daash morma nama jallisaa jedha. Ishii gaaffii sadaffaanis akkana jedha. Ishii gaaffii sadaffaan madaan nyaattuu qabdu hin daashidha. Madaan nyaattuu qabdu deebisee hin dhabe waaqatu na baase. Madaan nyaattuu qabdu daash jedha. Ishii gaaffii arfaffaanis akkana jedha. Fuudha egereetiif daash hin weeddisanii jedha. Fuudha egereetiif daash hin weeddisanii jedha. Ishii gaaffii kiyya shanaffaanis akkana jedha. Haadha dhabuu mannaa haadha daash wayyaa jedha. Iddoo duwwaan isin eeggata jabaadhaa gaaffiin koo ittuma fufa. Gaaffii ja'affaanis akkana jedha. Ani hin hambifannee ati hin daashidha. Daashiin isa dhumaa kun irratti maal tokko guutamu isinuma eeggata jabaadhaa. Ishii gaaffii torbaffaanis akkana jedha. Aduun hin gorti kan daash dhiitii jedha. Aduun hin gortu kan daash dhiiti. Daashiiwwan kun isin eeggata. Meemee amma immoo waliin ilaalla. Turtiin keessan anuma faana haa ta'u hanga dhumaatti kiyyaa lammii maal guutte isin hoo maal guuttan kan jedhuu fi gara deebii kootti wajjumaan ilaalla. Nafaan turtii keessan taasisaa isiniin jedha. Ishiika akkuma beekamu gizee iddoo duwwaa guunnee kaane hiikas haga beennu waliif hiikaa deemna jechuudha. Isinis yoo kasni danda'amu hiika wajjin yoo isiniif hin danda'amne immoo iddoo duwwaa akkanaaf deebistanis abdiin qaba. Ishii gaaffii tokkoffaan bakka adurreen hin jirretti daashiin cidha baati jedha. Eenyutu cidha baa? Hantuuta jechuudha. Hantuunni kaa bakka adurreen hin jirretti maal taati? Mootii taati jechuudha. Adurreen kan sodaatamtu eenyu sodaatti? Adurree sodaatti. Adurree yoo hin jirre cidha akkuma barbaadetti akkuma tolutti cidha baatii isiniin jedha. Gaaffii kiyya tokkoffaan kana fakkaata. Gaaffii lammaffaatti walumaan dabarra. Akka ormaa daash morma nama jallisaadha. Akka ormaan ragadaan morma nama jallisaa jedha. Akka ormaan ragadaan morma nama jallisaa iddoo duwwaa irratti akka kan jedhu kanaaf kan namni tokkos jechuudha akkuma habaluun ta'atti morka jechuudha. Morki baay'ee barbaachisaa miti. Karaa nama dabsaa karaarraa nama jal'isa baay'ee tokko jechuudha. Akka habaluun ta'an nama hin fayyadu. Akka ofii ta'anii of ta'anii jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Ofitti amanamummaadhaan hojii kamirrattuu hojjennu ofitti amanamummaan baay'ee nu barbaachisa. Maaliif morkataan deemnu yookaan immoo hirkattummaan deemuun baay'ee faayidaa nuuf hin qabu. Hirkattummaa jalaa ba'uuf tattaafachuun waan beeknurraa waan baqa wanta hojjennu kamirrattus yaa ta'u waan beekamu kamirrattis haa ta'u akka nama kamirrattuu hin hirkanneef ofitti amanamummaan baay'ee barbaachisaadha. Ofitti amanamummaa qabaannaan immoo mammaaksa kana jala hin baane jechuudha. Ishee gara gaaffii sadaffaatti waliin dabarra. Madaan nyaattuu qabdu hin kan jedhu hin fayyitu jedha. Hin fayyitu. Egaa ammas gara gaaffii hiika kanaatti yoo dabarru jechuudha. Namni tokko yoo keessi isaa kan madaa'u ta'e jechaanis haa ta'u waan tokkonis haa ta'u namni jechaanis kan wal madeessu jira waan adda addaa jechuudha. Namni kun akka laayyeetti hin fayyu. Garaan nama kanaa hin fayyu. Maaliif jechi jedhamu sun jecha yookaan jecha isa miidhee keessa isaatii kan hin baane ta'uu danda'a waan ta'eef akka laayyeetti fayyuu hin danda'u isiniin jedha. Obboloota koo gaaffiin koo kanuma kana fakkaata. Ittuma fufa turtiin keessan anuma waliin.
Ishi gaafii kee shanaffaanis haadha dhabuu mannaa haadha dhabduu wayyaa jedha. Haadha dhabuu mannaa haadha dhabduu wayyaa. Egaa haadha ofii dhabuu mannaa haadha badduu namaa wayyaa jechuudha. Asirratti haati ofii gaaris taatu, badduus taatu, qabaattus taatu, dureettis taatu eenyummaa kan namaa ga'u kan akka haadha ofii hin jiru jechuudha. Kanaafuu haadha dhabuurra haadha dhabduun qabaachuun baay'ee tokko waaqayyoo kan nama jaalatu yoo ta'e baay'ee tokko nama fayyada isiniin jedha obboloota koo. Kana fakkaata gaafiin koo ittuma fufa. Ishee gaafii jaaffaanis akkana jedha. Ani hin hambifannee ati hin qalbeeffannee jedha. Asitti kaayis namni tokko jecha wayinis barumsa wayitis yaada wayitis namaaf haa dabarsu wanta inni qabu tokko irraa yoo nu dabarsee ka'e abbichi sun yoo hin qalbeeffanne eenyu goddeeree namtichi sun ofuma goddee jechuudha. Mammaaksi kun kana nuuf hiikaa yookaan nuuf hima jechuudha. Maaliif waan namni nu jedhe tokko waan hangafti keenya quxusuun keenya ta'u waan jedhamne tokko kan qalbeeffannu ta'e kan hojirra oolchinu yoo ta'e isa kanaan wal qabata. Namni tokko waanuma kennaallee yoo ta'e kennaa tokko kennaa sii kenne wayii yoo inni sii kennee ka'e ati hin qalbeeffanne faayidaa hin qabu waan ta'eef kana fakkaata sin jedha obboloota koo. Gaafiin kiyya ittuma fufa. Gaafii torbaffaanis akkana jedha. Aduun hin gortu kan daash dhiiti kan jedhuuf gorte dhiiti. Aduun hin gortu kan gorte dhiiti jedha. Gaafii kanammoo hiika saamee isumaafan isaa gaafii dhumaati. Gaafiin kun hiika isaa wajjin akka hiika deebiin amma deebi'ee jira. Hiika wajjin akka immoo isin hiiktan gara koomantii jalaatti isinan eega. Hordoftootaaf kabajamtoota jaalatamtoota koo gaafiin koo har'aaf baase qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Hanga qophii biraatti wajjin dabarrutti turtiin keessa turtii gaarii isiniif yaa ta'u isiniin jechaa viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan anas na hordofaadha. Akkasumas warroonni addisii taatanis maatii naaf ta'aadha. Na jajjabeessaa isiniin jedha obboloota koo. Yeroo hundumaa gargaarsi keessan kan na biraa hin hafne guddaa naaf galatoomaa. Warri koomantiinis na jajjabeessaa jirtan hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif yaa ta'u.